كان ريبي قبان سابشان طلع الشمار كفوني كبجمتو تداوتو تلين ساملونا فاميلي جرتو نغا كيساني اني نغا كوتي غلطه واقيو چانال لين ساملونا فاميلي تي فارا ورتاتا سبسكرايب غودا لايك توقا غيارا ديني كون جي ناسي ناسفتو ديرا جدما جچودا ناسيدا اتكي يا درات مال جدو ناسي ناسفتو ديرا نا جدنا نغا جچودا يرو كنا روبا با يچودا ejini kunna wemo agume tusena chura agume jaro dina tfakkata ji ashi kana kes namni kadatan pula waqatura chura akamanti amanti satti jechura garu namonni dhuga dubbachuudhaaf baay'ee tokko hareen dhufe dhuga yesus sun dhugumaan sinin jedha namonni karaa keessa dhuftanii leensaa inna dubbattu namoota si arrabsanii koomenti isaanii ol baasteen dubbatanii naarii dhiisi maaltu si dhibee namoota amma kee ga'uu dadhabantu si arrabsaa namoota amma kee ga'uu dadhabanii hidhatanii si gadi ta'antu dhokatee akkaawuntii banatee si arrabsaa kiristaanuma ta'anii jechuudha maqaa musliimaatiin banataniit na arrabsu jechuudha dhugaa waaqayyooti har'a sittan maa dhaga'ina amma koo ga'uu dadhabdeet amma ko jiraachuu dadhabdeen na arrabsita kana beeki har'a likki keessatti ma dhiifama ajiini kun yeroo kadhataati ganama sa'aatii 12 kaasee hanga 3 kadhannaadha biyya keessatti akkasittiin kadhatamaa jechuudha si arrabsuu fi miti jechuudha umarra waan asiin jedhu garuu dhaggeeffadhu ani anuma bijaamaa kanaanan dhufe miti shaashii kanaanan dhufe miti akkam bulettiin jira jechuudha garuu fuula kiyya dhiqqee ciree abbaa manaa kiyya qopheesse laadheefin mucaa kiyyarraa dhiqqeen qursiisa qopheessee fi laadheefin jira jechuudha injijjiirranne bijaamaan ittiin bulee jechuudha hojiirran ture jechuudha mana koo keessa gugguuffadhaa jechuudha mana koon bulfadhaa jechuudha mana koon gaggeeffadhaa jechuudha qoshashaa shintibeetii namaa keessa gangalattu dhiifama warri biyya arabaa jirtan shintibeetii dhiqqeedha sinfaana jechuudha maaliif hojii kooti jedheen kabajeen dhiqee jechuudha ishiin baalageen ishiin akka kanaa kun jechuudha ishiin qoshashaa ishee akka kanaa jechuudha keessaa bu'aan ishiin akka kanaa jechuudha kan of dhoskitee nama arrabsitu jechuudha ila dhokatteen na arrabsite miti ati dhokatteen na arrabsite ila waan gola madaamii keessatti si dhoskee si hambisu si haadhos baatee mul'atiin riyaa kee keessaa cabe riyaa kee keessaa gadi qabame riyaa kee hinqixxaatiin naani si hinqixxeessii waaqayyo abiriyaa kee keessa kota miriyaa kee keessa dhokadhu riyaa kee keessa simul'isiin ammallee dhokattee kana arrabsitu kana jechuudha ani ofitti amanamummaadhaan hin bahee mul'adheen hojjadhee irraa nyaachaan jira ambiddeena nyaachaa jira siif hin galle malee jechuudha dhugaa siif hin galle malee biddeena nyaachaa jira jechuudha si galee maqaa namaa kaastee amma dhaqi ishirraa baradhu kannaan jettu irraa barachaan jira ani shi ta'uu hin danda'u ofitti amanee malikuma koon ofitti amanee ofuma koo baagadi nama ta'uu hin danda'u ishi ta'uu hin danda'u si ta'uu hin danda'u an obboleessa koo ta'uu hin danda'u obboleetti koo ta'uu hin danda'u of ta'ee kan hin gadi ba'u of ta'ee hin jiraadha bakka si galee nama ta'uu hin danda'u bakka nama ta'uu hin danda'u I know ila baatee mul'atiin riyaa kee keessaa gadi qabame dhokadhuutii hafi akka dhokattee maqaa musliimaatiin maqaan kun maqaa musliimaatiin banatu jechuudha kiristaanota pheenxota jechuudha hiriyootum kootee jechuudha ijoollonni kunii jechuudha dhugaa waaqayyooti hiriyootum kootee jechuudha an dubbii namarratti barreeffama namarratti nan beekachuudha abbaa ta'e sinii galee barreeffamati barreessiteen arrabsitu irratti sirriitti si beekachuudha beekaatani malee hin dubbadhu malee ana maaltu nagalchee na arrabsitu cubbuunoo kan koomiti kan miidhametoo ol qabamaa naamiitu jedheen callisee jechuudhaan garraatti garuu bira darbuun an danda'an ture garuu hiriyaa kee keessaa dhokadhu ammallee baatee mul'atiini ammallee siin darbiini sammuun kee kun xaxametti haafu achumaan hafi inaaffaadhaan akka gubattetti akkasumatti gola madaamii keessatti si hambisu waan hin bahin mana madaamii gola madaamiiti ashkarii ta'e jiraadhu ashkarii ta'e hafi
dhagaa ijoollonni keenya isin ijoolleen biyya arabaa jirtan barana maalan jedheeshu warreen dawwaltanii leensu yaanni ke yaadanani waa'ee ingaliinaa irratti dubbadhee jechuudha. Ingaliinaa jechuun koo dhagaa ingaliinaa jechuun koo ammana sinaar samiti obboloota koo ingaliinaa jechuun koo waa harkaan hin qabanne taanaan kaatanii galtanii biyya keessatti rakkatiina rakkattuun ta'ina harka namaan kajeelina waan keessan ta'e qabadhaatii harkatti galaa isiniin jedhe jechi koo kun gaaf tokko isiniif ta'a jechuudha. Gaaf tokko leensaan dhuguma jettee miidiyaadhaan baatee jettu fokkisuu sofii koo bareeduu sofii koo boosaa ta'uu sofii koo nutsinnaa eeggadhu sofii koo ani bakka waan tunduu ofii koofi mana koof hin jiraadhaa jechuudha. Ofii koof hin jiraadhaa jechuudha. Sigalee yaa baalagditti ishi baddee Beirut keessa baddee yookiin Dubai keessatti baddee ashkarii namaan ta'u jettee baddee waan nyaattu dhabdee waan dhugdu dhabdee dhiira arabaa faana jiraatutu akkatti arraba ishii dheereffatteen arrabsite jechuudha. Baddee hojjetti namni kun yoona amma koo ga'uu dadhabnaan naan qixxaachuu dadhabnaan dhokattee dhuftee dhiisi namni sin ilaaluu sin daawwatu dhugaa waaqayyooti. Daawwattanis dhiistanis kun maftii keessani garuu ani numnaa kan falamachuudha. Numa nyaadha mindaatti gubattus dhiistus inuman hojjadha. Maaluma goota gaa gubadhu kaa cinca'i kaa dee yaa ijoollee keenya ani dhiqadhee meekaappii daaraan dibannee dhiqadhee manas babaqa maal goota ammanuma goota mana baqa ammanuma filiitar wayillee fayyadamna jechuudha. Dhugaa waaqayyoota kuno ammanuma baazileen illee xaraganina dhiqqe malee jechuudha. Abbaa waa'een abbaa manaa kootii immoo abbaan manaa koo jaalateen nafaana jiraata jechuudha. Sigalee ati immoo jechuudha dhiirri garagalee si ilaaluun dhabama jechuudha. Dhiira arabaa faana shaarmuxxee jiraata shaarmuxaa. Silas dhugaa waaqa kanuma mana maangeenya namaan rabsaa jiru. Yaa gooftaa Yesuus yaa maqaa gooftaa yaa Yesuus dhiifama naa godheerra yaa waaqayyo. Maalan godha baalageetoo ijoollee yeroo baay'ee jechuudha. Koomentii akkasii koomentii hin taane barreessiti rimooviin godhachuudha. Baalagee ishee akkasii kana lammata koomentii ishiituun ilaalu lammata jechuudha. Dhugaa dhiifama naa godha. Maal goota gas caalewu maaluma goota dara waaqa umurii kee guutuu xaxamiyaaf hiriyaa kee keessaa mallee dhokadhu si mul'isiin hin mul'atiin bakka kanuma siif hawwagaa eega ta'e dhokatteen arrabsitamtii dhokadhuuti hafi hin mul'atiin si mul'isiin si dhoskee si hambisu waaqayyo dhokadhu hafi hiriyaa kee keessaa hin mul'atiin yoomillee baate si haa dhosku akka dhokattee waan hin taane gootutti si haa dhosku waaqayyo. Ambayetani mul'adha kuno wanti fidduun jiru wanti jireenya ila ijoollee ireen keessan kanuma keessanii iree keessan namni darbeen jiraatu ireen koo kanuma kooti carraan koo kanuma kooti carraan koo kan obboleetti koo adaanuun ta'u carraan koo kan obboleetti koo shibraan ta'u carraan koo kanuma kooti jireenya nan jiraadhu adaanuun darbiteen jiraattu obboleettiin koo haadhoon koo jireenya nan jiraadhu obboleettiin koo ishiin tokkos darbiteen jiraattu carraan koo kanuma kooti bakka sinii galee. Carraa obboleetti keessan hin jiraattan carraa keessan jiraattu. Carraa obboleessa keessan hin jiraattan carraa keessan jiraattu. Maaliif hin arraba dheerattu kun? Namni sin daawwatu barana hin daawwatinaa yaa ijoollee keenya xaxamtu. Yoo na daawwatan maal sii godha qoy? Yoo maantu sirraa hir'ata qoy? Yoo miqqanyummaatiin alatti maa gubatta akkasitti? Ijoolleen amma daawwattoonni kun jala jiran bakka si dhagaanii na daawwachuu dhiisu jechuudha.
amman baye guddaadha dhugaa Yesuus sila silaate sirriitti si gugguba guddaadheetanii jechuudha. Yesuus Kiristoos maaliin afaan amma kana gahu maali joo bagumnatti naafite ijaan guddadhee si caaleefi bakka maqaa gooftaati bakka bijaamaa kana uffadheen sin caala shaashii kana dhadhee bijaamaa kootiin as ba'ee sin caala bakka ati yoona daalotti aroogitii kan dulloomtee fuulli akkas dadacha'e kan dhofkattee kan nama arrabsitu dhokattee kan nama arrabsitu siyaadhos koo hiriyaa kee keessa dhokadhu cabi kan waan jedha bakka